بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي تنيا كان كتابة قاعدة نورانية في سجرة درسي تكفى الدرس الأول يروتن في دبفنو الدرس الأول جنة دبنا الدار لا من كل لام شمسياتي نلوي فما الدار قرآن كن نفرد فما الدرس الأول حروف الهجاء المفردة حروف الهجاء المفردة محا فيها لا سدبرنا يروتني في حروف جنو حاخنا اللي وسط الحلق الرابع نملفنا هجاء أقصى الحلق الرابع هانكونس هي حروف الهجاء المفردة همزة خناس كسراسة قوتو قمنا الجنة هجاء المفردة أسد دبفنا وقاتن في دبفنا ألف وقات دبفنا وقنا دبفنا ألف جنة دبفنا ألف جنة ألف با ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا هايا وقادو بفنو بها خنان بسن هايا يجو هايا أما جا درسي تكفا خنا خيستي واني حالا في الرأي مالي تقفى درارتي شكل الحرف جانين أكادا تقوبين تنتهسو تكينياف ألف هقو يني با في تا في ثان أكادا نساني تبري فما والفكاتا واني إسا خنا أدقودو قبتيتنا بان takka jalaa qaba, taan lama gubbaa qaba, taan sadi gubbaa qaba. Kanumaatu adda baasa. Amma fakkeenyaaf ijoollee xixiqqoo hogguutinii fi barsiifnu akkana barsiisuu qabna. Guyyaa takka alif, baa, taa, saa hanguma kana. Jarri kun sadeen wal fakkaata waan ta'eef. Yeroo itti aantummas jiim, haa, hoo. Isaan kun nama shakliin isaanii wal fakkaata. Akkaataan isaanii itti ta'an jechuudha. Haa fi jiimii fi haa fi hoo. Guyyaa takkaas hanguma kana ijoollee barsiifna jechuudha. Haya daalii fi zaalis wal fakkaata. Qoroo'aa fi zaas wal fakkaata. Haya siinii fi shiinis wal fakkaata. Soodii fi boodis akkaataan isaan itti barreeffamu wal fakkaata. Wanni isaan kana adda godhu maali? Qabxii akka itti irratti gubbaarra kan ta'an. Amma sood, bood barreeffamni isaanii tokkuma. Nuqxaa tana jechuudhaan adda godhu. Ammas xoo'a fi dhoo akkasuma. Caayinii fi ghiinis akkasuma. Fa'a fi qoof, kaaf, laam, miim, nuun. Akkasi bifa kanaan tokkoffaa irratti wanni akkam irraa ilaaluu darsee tokkoffaa kana keessa maali? Bifa itti qubeen teessu kana. Shaklii isiidha jechuudha. Akkaataa itti qubeen tun barreeffamtee jirtu. Haya lammaffaa irratti hoo maali? Ismal harfi jaaniin maqaa qubeessanii. Yerootinii fi maqaa qubeessanii jennu maqaa qubeeleedha. Ismal harfi guutuun jennu maqaa qubeedhaati. Amma alif hogguu jennu qubeessitii irraa ijaaramee jira. Alifii fi laamii fi fa'a. Kana. Haya maqaa kana baa hogguutiin jennu baa jennee hamzaa irratti hin dhaabnu jechuudha.
Maaliif huruufa maddiitu baatti aanee jira. Sila harfiin maddiituun jiraachuu baattee ba akka waan jennuuti. Baa sagaleen teenya gizeetiin baa kana dubbisnu maal taati qilleensumarra dhumatti. Taa saa akka dubbifnu malee baa taa saa akkana jennee sagalee keenya hin murru jechuudha. Maaliif harfii maddiitu isaan itti hidhamee jira waan ta'eef. Harfiin maddii alif ka jennu kana. Haaya lammaffaa irratti kana kan haalaan keessa gabbuun irraa beekuu qabna. Haaya ammallee katti aanummaasis hogguutinii fi dubbisnu haaya jiim jennammas jiim kuni qubee sadiirraa ijaaramee jira. Jiimitti aanee qubee maddiitu jira. Qubee maddii yaa'i sukuunaa kan qubeen isa dura dabarte kasraadhaa jenneen. Kanammoo hoggaatiin fi dubbifnu harfii maddiitu as jiraa beekuudha qabna. Jiim miimii gara dhumaarra jiru sanis mul'isuu qabna. Jiim akkana odoo hin taane jiim sukuuna miimsan jechuudha. Haa karaa jennuus hoo harfi maddii jira jechuudha. Akkas gooneeti bifa kanaan dubbisna. Ammallee hogguutiin fi dubbifnu harakaa isaa guutuudha qabna. Harakaa. Amma hogguutiin fi harfii haa hogguutiin afaan keenya adda banama. Baa taraa jennuu afaan keenya adda banama. Akkasitti bifa saniin dubbifna. Jiim. Haaya. Wanni keenya kun aamni keenya kun gama jalaatiin gaccaba gadeetiin fi jiim kan jiim. Akkasitti dubbifna hoggaatiin fi dubbifna. Ammallee wanni ammas haalaan tiifachuun nurraa barbaachisu qubeewwan maddiidhaa sadeen. Qubeewwan maddiidhaa sadiuma. Alii fi sukuuna qabu kan qubeen dura dabarte fatahaadha. Baa taa akkasi kana tiifanna jechuudha. Haaya. Ammas wanni tiifannu waawiin sukuuna kan qubeen dura dabarte dhammaadha. Fakkeenyaaf nuun taraa jennu nuun. Nuuniin kun amma qubee meeqarraa ijaaramee jira? Qubee sadii jechuudha. Waawiin sukuuna qaba qubeen dura dabarte dhammaadha. Nuun qubee maddii tanaas tiifachuu qabna. Haaya. Shiin jennammaas shiin siin hogguutiin fi jennus qubee maddiidha kan walakkatti argamtu tana jechuudha qubeen maddiidha. Haaya qubeen maddiidhaa sadiuma. Alii fi sukuuna qabu kan qubeen dura dabarte fatahaadha. Yaa'i sukuuna kan qubeen dura dabarte kasraadha. Waawi sukuuna kan qubeen dura dabarte dhammaadha. Haaya. Ammas daal jennamma. Haa, hoo, daal. Hogguu jennummas maali wanni eeggannu? Qubee sadiirraa ijaarama daal kun. Daal. Laami sukuuna kan dhumarra jiru san sukuun isaa mul'achuudha qaba. Daal jennee. Zaal. Roo. Furdin isaanii eegama yeroo fatahaadha. Zaa. Siin. Shiin. Soode. Asiga ammas bakki ammas eeggachuu qabna. Sood kun ammas qubee sadiirraa ijaarama. Gara kaaniin furdina qaba. Gara dhumaarra daaliin dhuma ammas qalqalaa daaltanaas eeggachuudha qabna. Soode. Daal kana daal gartanii gara dhumaarratti soode. Qubee qalqalaati. Soode. Boode. Akkasi qalqalaa daaltanaas eeggachuudha qabna. Darsii takka faana keessatti maasis bakki akkaan eeggachuu qabnu tana. Ammallee xoo taraa jennus furdin isaa eeggachuudha qabna. Xaa jennee hin qalleefnu. Xaa odoo hin taane xoo voo. Haaya amma gisee xoo voo hogguutiin fi jennu harfi maddii sanis walumaanii maal taate furdifamti. Haaya caayin waayin. Haaya harfa liin jedhanii tanaas amma. Yaa'iin kunis waayin sukuuna qaba qubeen yaa dura dabarte tun maddalliini jechuudha. Caayin waayin faa qoof ammas gizeetiin fi qoof jennu qoof qubee sadiirraa ijaaramaa miti faa gara dhumaarra jiru san mul'achuudha qaba. Af qoof akkasi mul'isna. Kaaf ni qallata kaafiin kun kaaf qoof
laam, miim. Yeroo itti fi miim jennu miim sagaleen miimii fi miimii dhumarra jiru sana amma bakka kana keessa qubee sadiitu jira. Miim, yaa sukuuna, ammas miim. Yeroo itti fi qubee maddii sana dubbisnu sagaleen teenya funyaan seenuu hin qabdu. Miim oduu hin taane mii sagaleen teenya funyaan seenuu hin qabdu. Miim afaan qofaan ba'uu qabdi. Harfiin maddiidha. Funyaanii wajjin alaaqaa hin qabdu. Nuun nuun haya ammas asirratti hoggaatinii fi fathaadhaa afaan keenya adda banama. Baa aa yeroo kasraadhaa aamni keenya kagama jalaa kun gaccaba. Jiim siin akkas yeroo dammaadhaa hidhiin teenya fuuldura deemti. Nuun hogguutinii fi nuunii gara dhumaarra dhufnu hidhiin teenya bakka duraanitti deebiti. Nuun hangaan nuu juu hidhiin teenya fuuldura deemti walitti qabamtee. Nuunii gara dhumaarra jiru nuunii sadaffaa sana. Nuun waaw nuun sadeen kanarraa ijaaramtee jirti qubeen tun. Maqaa kana guutuudhaaf nuun achirratti nuunii gara dhumaa sana irratti hidhiin teenya bakka duraanitti deebite jechuudha. Addammu wal irjaa. Yeroo ta'anii fi dubbannu hidhiin teenya walitti qabamte eegaspooti bakka duraanitti deebiti. Nuun nuun akkas. Waaw haa hamza yaa yaa. Ammallee darsii tana keessatti qubee furtottuu fi qubee qal'attuu haalaan sirraa eeggachuudha nu barbaachisa jechuudha. Darsiin tokkoffaa haala kana fakkaata. Asirratti gaamma itti aanu iddoo qubeen irraa baatu san laalla jechuudha. Qubeen iddoon isin irraa baatu hundi isiituu bakka qabdi. Bakka irraa baatu qabdi. Qubeen hundinuu. Yoo isinitti baay'ate mee asumarra dhaabnarraa inshaallah. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.